Nagaa Faraarrii jaalalli Waaqaa isiniif haa baay'atu jecha qophii ayyaanaa akka kanattiin dabarsee ilaalaa obboloota koo hordoftoota yuutuubii koo nagaa Faraarrii gooftaa dachaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii galata Waaqaan nagaadha baga geessan isiniin jedha kinoo waxii foonii hojjechaa jira miila naandaaqqoon hojjanne jechuudha gannaa kanarratti foonumaa fi shaakiltoota bichaatiin ayyaanna dabarsuu waan barbaanneef akka egaa shaakiltootaa fi foonumaan dabarsinee shunkurtiiwwaniin hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee maashina ibsaa hin qabuyyuudha. Yaa asumatti bitachuufan dhiisee dhufe mana kiraa waan hin jiruuf waa hunda fayyadamuu hin danda'amne harkaatiin daaka. An harkaatiin kinoo akkatti nama dadhabsiisa ka. Garuu immoo billaadhaan kukkutuurraa akkuma kaan namaa wayya yeroo namaa qusachuudhaafis waan ta'eef kanaan hojjechaa jira isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi mana keessatti hojiin ayyaanaa baay'ee nama dadhabsiisa. Waanuma guyyaa tokko darbu yoo ta'e iyyuu dadhabbii guddaa nama gaafata. Ayyaana miilanaa kophaa koo waan dabarseef ijoolleen na bira hin jirani. Kinoo gara bilchinaatti oofee tanan jira waxii isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf otoo dhuftanii ayyaana wajjiniin oollee baay'ee namatti tola. Egaa ayyaanota darban dubaroonni na bira jiru turan hojii garaagaraan na gargaaranii miila na garuu biddeen tolchuun waxii waxuun mana qulleessuun illee anuma waan ta'eef dhugaa baay'een dadhabee jira. Bakka viidiyoodhumallee nama bilbila qabee naa waraabuu dhabaa yeroo na itti of jibbee otoo waraabin zim jedhee hojii koo bichaa dafee xumurachuun qaba gaafatti nani jedhutu jira jechuudha. Ganaa bilbila qabee maa jechuun nama dhibaa harka tokkoon bilbila qabaa harka tokkoon hojii hojjechuun hin beektu. Sa'aatiin itti biddeen tolchu kun garuu halkan keessa sa'aatii 10 walakkaadha. Guyyaa tolchuudhaaf humna hin qabdu warri gibbiis waan tolfataniif ani garuu bukoo absiitii buusee bulcheen sa'aatii 10 walakkaadha yeroo namatti biddeen tolchaa jiru jechuudha. Isayyuu viidiyoon seeraan naa waraabamuu didee lakkaa bilbiliin garagalee ani egaa xiyyeeffannaan koo biddeen naannessuu waan ta'eef garan itti bilbila qabachaa jiru iyyuu nan dagadhe. Akka kanatti xiqqaatee mul'achaa jira jechuudha. Haa ta'u foormiidhumaaf malee baay'ee mul'achaa hin jiru innoo isiniin jedha. Otoo namni nama waraabee irra mijata viidiyoon yookiin immoo otoo bilbila wayirra kaawwatanii xiqqoo kushiinaan itti biddeen tolfannus dhiphaa waan ta'eef bakkuman kaa'itu naaf mul'isuu hin qabu. Haala sitti immoo dukkan heereen haasasaa jira ka. Heereen gurraachaa haalli isaa hin ifuu. Wayyoo ampuuliin keenya baay'ee humna hin qabdu dhugaa goshinaas ansaalooniis jechuudha. Biddeen gosa lama jechuudha ayyaana kanarratti kan tolfannee xaafii adii fi diimaadha. Isiniin jedha. Ilaalaayi dhugaa dubbachuuf baay'ee naa tole biddeen kunillee yeroon jalqaba waraabuu haa ta'uyyuu malee yeroo kaanitti baay'ee naa tolee lasallasii baay'ee akka namni hawwu naa ta'ee jira. Isiniin jedha hordoftoota koo isinis lafa jirtanitti waanuma hojjetattaniin ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u kan nyaattan kan dhugdan isiniif haa sifaa'u. Amma qadaadeera biddeenii hoggaan buqqisuus laalaayi kun amma xaafii diimaadha. San harka tokkoon bilbila qabee tolchuuf nan hongoshalaa qarqaraan ga'ee tolchaa hin jiru biddeen. Wayyoo maal godhuree mudannoodha kunis. Isayyotoon biddeen tolchuu bilbilaan waraabuun koo har'a waan ta'eef harkina kirkiraadhuma. Maleellee biddeen tolchuu yeroon biddeen ol fuudhu biddeen jalli na guba malee jechuudha. Biddeen tolchuutti illee goobasiidha. Of jajjinaan hin jedhinaa malee. Waaw dhugaa namni garaan hin ga'u biddeenii utuma otoo hojjedhuyyuu namni dhufee narraa fuudhu meeqan jala deemee ilaalan furdate immoo eelee qorrituurra keessa immoo maal ta'edheen jala deemee ilaala. Namni garaan hin ga'u biddeenii yaa'u. Kun immoo xeenee yeroo inni irraa waraabuudha jechuudha. Na dhimnaanan dhiise kaamma dhumaatti waraabnee xeenee dammalleetti godhannee xeenee gurraacha naqannee baay'ee mi'aa dhugaa isiniin jedha. Yaa'u adeemsuma keessa kanarra fooyya'aa deema beektu miti jireenyi gaa'ilaa keessatti yaalli ittiin ayyaana dabarsitu. Amma ayyaana marsaa lammaffaa moo sadaffaan dabarsaa jira. Qaammeedha masqalaa gannaa kana faana ji'a sadaffaa yaani marsaa sadaffaadha. Faasigaa irratti immoo kana caala fooyya'aa abdiin qaba. Kinoo amma gara biddeen dhiyeessutti dhiyaadhee jira. Biddeen adii fi diimaa wal keessa mure.
akkana baaseen jira biddeen nyaachuuf. Egaa kuni waxii diimaa san dura isinitti agarsiisedha. Saayinaan koo kuni goommanadha. Baay'ee yeroo baay'ee namni ayyaana irratti shaakiltii badaan fayyadamu. Angaruu qayyisiriin yoo biraa fi natti hin tola shaakiltoota hunduma keessaa qayyisirii baay'een jaaladha. Dhugaa dubbachuuf abbaan manaa koo waraqaa eenyummaa keenaan jedha gaafa suuqii deemnu yaani mi'a bituudhaaf baanus waraqaa eenyummaa keen bitattu naan jedha qayyisiriin bitattu naan jechuudhaafi. Keessattuu gaafa biddeen ho'aa tolchee qayyisirii irraa dhabuun jaaladhu. Kinoo kuni xeena'ichi immoo akkana bahee as ga'ee jira. Shaakiltoota illee baay'een binnee iyyuudha. Muuziidha, burtukaanaa fi maangoo qofa binnee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf burtukaanni biyya keenyatti baay'ee widdiidha. Kiiloon birrii 200 shiyyuu kaafireeshanidha kiilooni. Baay'ee dabbara. Akka kana isiniin jedha. Keessummaan illee amma yoonaatti natti hin dhufne nama tokko malee. Egaa daabboo manatti hin tolfannu obboloota koo bukeessinee mana daabboo geessinee namni nuu tolcha. Daabboo yeroo hunda tolchu keessaa miila naaf hin taane. Nama haaraatti waan hin geesseef bokoknee bakka hin taane. Garuu keessummaan dhufnaan muree fayyaa isinitti agarsiisa dheen ture. Namni dhufnaan otoo waraabiin murree kanatti muramaa isinitti agarsiise isiniin jedha. Biddeen kosumatti illee irra mul'ata. Xiqqoo gara barii ta'eera yeroo kana. Halaas maskootii baneef ni fa'aan jiruuf. Kana isiniin jedhaa. Akkasii gaayis viidiyoo ani waraabe kanumaan xumuramee jira. Yaa'u viidiyoo dheeraa waraabuu otoo hin danda'u. Sababii haalli ittiin bilbila qabu natti hin mijanneef gaggabaabsee akkana godhe. Hojiinis waan natti baay'atee ariifadhee xumuruudhaaf jedhuuf bakka viidiyoodhaaf qindeessaa gaafa hojii hojjettu siif hin siqu. Kanaaf jedhee tan gaggabaabsee waraabe. Yeroo dhufutti kana caalaa mijeeffadhee viidiyoo gaarii tartiibaan isinii waraabu ni yaala isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, isin kabajaa. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Yaada qabdan immoo ifaaf bilisaan otoo hin sodaatiin waan na gaafachuu barbaaddan waan jechuu barbaaddan koomentiidhaan barreessaa. Iddoo akkan isin jaaladhuuf isin kabaju beektu. Egaa viidiyoo as bahee mul'anne yoo ta'eyyuu footoo koo asinii kaa'eera. Galatoomaa.